Har'aa filannoo addaa tokko waa'ee filannoo ilaalchiseeti. Jawaarii fi Abiyyi irratti filannoo bakka buufata filannoo jirra. Keessayyuu namoonni amma hiriiraan balbala duratti argamu. Kutaan itti filannoo bakka amma teessuma namni kun itti argamu. Keessayyuu ammas irratti kan xiyyeeffanne nama gurraan hin dhageenye akkaataa inni Abiyyii fi Jawaariin addaan baasee itti filatu inni hordofaa. Sirri daun bungaru. Sirri kan. Mereka kita berbeda. Data kuni Abiyera kun Johar Muhammad. Aku nanti tanya tu. Tade ubah. Tade koma. Tade koma. Perempuan. Cuma esini lagi bapak bahaya dengan Mister juga Johar Muhammad. Bungo Johar. Wani kun sirri dago. Sirri amma ni kalau ni bakar asli. Aku maturani sawai hatam ago. Natam. Barakana. Kalau saya kan besawan dia barik hatam duran. هاي المكينة شودين شودا ما نكبو هاي توكلت من الله جوار هاي شو قال توما قال موتا سين ديجاتي makasih amo kalau bos namni kuno ngajabat itu fajra namni ngajabat kalau fajru dobat ini ham guna amma kota di Sarawak. Orang yang pakai darban nasi di masjid Kerbatan jual ketani Mister Ethiopia Abiya ketani apetan kelajuan betan jual kelajuan betan sekarang makan satu betan mana dia aku tahu naik Hayya ajaib dubbi ajaibati namo itu jira garu ijanni arka garu burahin tagaw namani filatu hedu garu ni beenu ni gafana naratti lala namani filatu wajino tuna kopera sini jere tuna filatu Akhirnya namanya kuni kan berbadu nama Ethiopia ke juru di Gambia Amerika ya Gambia Amerika jurusan itu sampai itu berbada aja kan namanya karena purni beratu berbadu akhirnya kata
namni kun hin barbaadu ka fedhe filataa gosa namaatiin hin deemu irraa deemaa jechuu jira. Akka irraa haadhonetti namni inni filataa jiru mallatteessee yookaan inni mallatteesse isin fudhachuu waan jechuudha. Oke, namni kun Johar filate. Johar Muhammad filate garuu hangamatti kan filatame nama hedduu keessa kaa'atiin jira program isaa asiin gala kan abiyyi immoo garaan gala. Gaya tadi amma isa kana waan waliin dhaalee ni galchina gaafii xiqqaa booda duraa kana amma itti aansuudhaan filannoo kiyyas kan hin filadhu Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa isa kana filatanii akka kiyyatti filannoon kiyya Abiy Ahmed kan hin filadhe boordiin isaa asiin gala akkasii hammaate badaalee isin garsiifnaa akka kanatti ammoo takka hanga kana filannoo kanarratti isin addaan baafnee deebisnee kan fudhame Abiy Ahmed.